Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraa tursiisuudhaaf settingiiwwan sirreessuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan. Bilbila keessan irratti kan itti fayyadamuu qabdanii fi sirreeffachuu qabdan shan isinitti agarsiisa. Egaa steppiidhaan isinitti agarsiisa. Steppiiwwan kanneen itti fayyadamuudhaan baatiriin bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf akka turu gochuu ni dandeessan. Baatiriin bilbila kan kooti dafee na jalaa dhumaa jira warroota jettanii akkanumallee yeroo dheeraadhaaf baatirii bilbila kan kooti itti fayyadamaa hin jiru warroota jettaniif gaafii keessaniif deebii ni argattu jedhee yaada itti fayyadamaadha. Ani meedha chaanala kan koo Soofuma Raap irraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii Soofuma Raap. Egaa YouTube chaanalii kana irratti barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate bal'inaan ni argattan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqabaadha. Daa'ii gara barnootichaatti. Egaa baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf tursiisuudhaaf yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf settingiiwwan sirreeffachuu qabdan shan isinitti agarsiisa. Tokkootiin isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu gara settingii bilbila keessaniitti ni deemtu. Gara settingii bilbila keessaniitti ni seentu. Iskiriinii bilbila keessanii qabdanii gad harkisuudhaan gara settingii bilbila keessaniitti seenuu ni dandeessan waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaa irratti battery in the device care ka jedhu settingii ni argatan. Battery in the device care ka jedhu kana argachuu dhabdan immoo asirratti bakka sarchii barii kana irratti battery jettanii sarchii gootan salphamatti akka argataniif jechuudha. Battery jettanii sarchii yeroo gootan salphamatti settingii kana argachuu ni dandeessan. Settingiin kun bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba waan ta'eef battery ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan seenuu ni dandeessanii jechuudha. Warroonni akka kan koo isinii dhufe immoo battery in the device care ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentu jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan wantoota baay'eetu isinii dhufa kanneen keessaa kan isin filattan jalqabarratti kan argatan baatirii kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkaataa itti settingii kana sirreeffatan isinitti agarsiisa. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata akkuma asirratti argattan power saving kan jedhu kana on godhatan karaan tokkoffaan isa kanadha. Isa kana on godhachuun kan isin fayyaduuf baatirii bilbila keessanii qusachuudhaaf isin gargaara waan ta'eef isa kana on godhatanii jechuudha. Lammaffaan immoo kan isinitti agarsiisu background usage limits. Background irratti appoota access godhan asirratti ni filattan. Fakkeenyaaf background usage limits kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo wantoota isinii dhufan kanneen keessaa asirratti filattan jechuudha. Akka isiniif background irratti access gochuudhaan baatirii keessan isin jalaa hin fidne isin gargaara waan ta'eef kanneen keessaa fakkeenyaaf sleeping apps, deep sleeping apps, never sleeping apps kan jedhuun argama. Kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan erga filattanii booda ergasii immoo appii itti dabaluu barbaadan. Fakkeenyaaf Gizme kan jedhu asirratti seenee jira. So isa biraa itti dabaluu yoo barbaadan immoo mallattoo pilaasii kanarratti kilik gootanii appoota hunda isiniif fida appoota isiniif dhufan kanneen keessaa akka deep isiniif ta'u yookaan immoo akka baatirii keessanii hin fixne kan barbaadan asirratti kilik gootaniif hanga barbaadan jechuudha. Hanga barbaadan kilik gootanii fi akkuma right irratti godha ergasii immoo okay jechuudhaan deep gochuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa appoonni asirratti argaman kunniin hundinuu background irratti access gochuudhaan baatirii bilbila kan kootiin jalaa fixuu hin danda'anii haala kanaan appoota biraa itti dabaluu yoo barbaadan mallattoo iddoo kanarratti kilik gochuudhaan itti dabaluudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Sadaffaan immoo dhaggeeffata kan koo asuma bakka kanarratti battery in the device care kan jedhamu yookaan immoo baatirii keessatti osoo jirtanii asirratti settingii murteessaan isin sirreeffachuu qabdan. Sadaffaan immoo jira. Inni kunis dhaggeeffata kan koo baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf kan isin gargaarudha. Keessattuu bilbila keessan erga bittanii booda settingii kana on yoo godhatan haala gaariidhaan isin fayyada. Sababni isaas baatiriin bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf isin gargaara waan ta'eef. Kanaafiyyuu isa kanas argachuudhaaf baatirii kan jedhu kanarratti kilik gootanii baatirii kan jedhu kanarratti kilik yeroo gootan akkana keessa yeroo gad dhuftan jechuudha. Yeroo akkana keessa gad dhuftan more battery settings kan jettu ni argamti. More battery settings kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo asirratti wantoota baay'eetu jira. Information show battery percentage baatirii akka screen irratti mul'atu gochuu dandeessan. Show battery charging information fast charging kan jedhu wantoota baay'eetu argama. Kanneen keessaa kan isin itti fayyadamuu qabdan protect battery. Baatirii keessan protect akka isiniif ta'uudhaaf isa kana on godhatanii akkuma asirratti argatan on ta'ee jira. Haala kana off jiraate taanaan on godhatan. Kana jechuun maalidha? Baatirii bilbila keessanii chaarjii yeroo gootanitti hanga parsantii 85 qofa akka guutu godha. 85 ol hin darbu hanga parsantii 85 qofa baatirii bilbila keessanii yeroo baatirii chaarjii gootan jechuudha. Yeroo moobaayila keessanii chaarjii gootan hanga parsantii 85 qofa isiniif guuta. Ergasii immoo baatiriin bilbila keessanii chaarjii gochuu ni dhaaba jechuudha. Direct by default ni dhaaba. Kana jechuun parsantii 100 hin guutu parsantii 85 irratti dhaabata. Kana gochuun keessan immoo kan isin gargaaruuf baatiriin bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamtaniif isin gargaara. Namoonni baay'een baatirii isaanii parsantii 100 yoo godhan yeroo dheeraadhaaf baatiriin bilbila keessanii kan isin gargaaru isinitti fakkaata. Kun immoo dhaggeeffata kan koo sirritti itti fayyadama baatirii bilbilaa dubbisaadha. Dubbisuudhaan irraa barachuu ni dandeessanii. Baatirii bilbilaa kamiyyuu parsantii 85 ol chaarjii gochuun yeroo baay'ee namaaf hin eeyyamamu. Namoonni chaarjii gochuu ni dandeessanii hanga parsantii 100 garuu hin eeyyamamu. Kana jechuun parsantii 85 irra erga ga'ee booda baatirii bilbila keessanii irraa
charge bilbila keessan irraa ni dhaabdu jechuudha. Kana immoo by default itti bilbila keessan ofii isaatii charge akka hin goone percentage 85 ol charge akka hin goone gochuu barbaadan isa kana protect battery ka jedhu kana off taate yoo haala kanaan kan argamtu taate on godhatan. Ergasii immoo percentage 85 erga ga'e battery bilbila keessanii charging battery bilbila keessanii yeroo charge gootan jechuudha. Percentage 85 erga ga'e booda ofii isaatii iyyuu off dhaaba. Charge gochuu ni dhaaba jechuudha. Kanaaf iyyuu battery bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeessan. Battery bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuun immoo charge bilbila keessanii fuul gochuu qofa miti. Percentage 80 hanga percentage 85 qofa isiniif eeyyama. Percentage 85 ol charge yoo kan gootan taate battery bilbila keessanii yeroo irraa yerootti asiidii isaa fixaatiin ajjeesaa deemtanii asiidiin battery bilbila keessanii du'aa deema jechuun immoo battery bilbila keessanii itti fayyadama isaa yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf isin tajaajiluudhaaf hir'ataa deema. Ergasii immoo gara diimoo gochuutti yeroo muraasa qofa yoo itti fayyadamtan isin jala cufata. Kanas hanga percentage 85 maximum percentage 85 charge gootanii jechuudha. Kanas immoo by default percentage 85 erga ga'e booda charging bilbila keessanii akka dhaabatuuf immoo setting kana on godhatan itti fayyadamaadha. Afraffaan immoo dhaggeeffattoota kan karaa ittiin baatirii keessan ittiin qusattan setting bilbila keessanii keessa osoo jirtan jechuudhaan notification ka jettu ni argamti. Notification ka jettu kana irratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan appoonni on ta'an jiranii. Kanaafiyyuu isa kana akkuma asirratti argattan more ka jettu kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo keessan seentu jechuudha. Egaa appoonni hundumtuu akkuma asirratti argattan on ta'anii jiranii. Appiin kunniin hundumtuuniyyuu background irratti access gochaa jiran yookaan immoo notification yeroo dhaqqabu jechuudha. Ergaan adda addaa yeroo isin dhaqqabu karaa YouTube'tiin, karaa message adda addaatiin, karaa TikTok'tiin, karaa Emo'tiin, karaa Facebook'tiin, karaa adda addaatiin jechuudha. Appoota bilbila keessan irratti fayyadamtan haala kanaan hundi isaanii on taanaan background irratti hojjechaa jiru, access gochaa jiru. Background irratti messagein isin dhaqqaba. Messagein immoo isin dhaqqabu yeroo baay'ee appoonni bilbila keessanii background irratti hojjetan taanaan immoo baatirii bilbila keessanii isin jalaa fixan. So appoota murteessoo ta'aniin alatti kan messagein akka isin dhaqqabnu hin barbaanne off godhatan. Fakkeenyaaf YouTube yoo fudhatan YouTube irratti wanti isin dhaqqabu viidiyoodha waan ta'eef isa kan on godhatan. Sababa off godhatanii jechuudha. Off godhachuun maaliif isin qarqara? Background irratti access hin godhu, notification isin bira dhaqqabu, access hin godhu jechuun notification isin bira dhaqqabu ergaan jechuudha karaa YouTube'tiin dhufu. So off godhatan. Appoota itti fayyadamtan qofa on godhatan. Fakkeenyaaf kan akka message fakkeenyaaf namoonni akka yoo isiniif ergan message fakkeenyaaf inni kun messageidha. Message on godhatan. Sababni isaas messageidhaan namoonni ergaa adda addaa isiniif erguu danda'u. Ergaan sun isin tajaajila waan ta'eef yeroodhaan arguu barbaadanii bilbila keessan irratti so isin bilbila keessan irratti akka isiniif beeksisuuf isa kana on godhatanii isa ittiin fayyadamne isa isin qarqaarre appoota isin qarqaarre yoo jiraatan immoo off ofirraa gootan. Appoota ittiin fayyadamne ofirraa gootan. Sababni isaas background irratti access gochuudhaan bilbila keessan irraa baatirii isin jalaa fixu waan ta'eef ofirraa godhatanii ergasii immoo messaging isin hin dhaqqabu jechuudha. Messaging isin hin dhaqqabu taanaan immoo appoonni background irratti baatirii keessan isin jalaa hin fixanii jechuudha. Appoota murteessaa ta'an qofa kan akka messaging kan akka imo facebookii kan itti fayyadamuu barbaadan qofa on godhatanii kaawwan immoo off godhatan. Akkaataa ittiin on godhatanii fi off godhatan isinitti agarsiisee jira. Bakkuma appii fuulduratti on off wanta ta'uu jira. Off yeroo godhatan inni kun daalacha ta'a. On yeroo godhatan immoo background irratti access godhee baatirii bilbila keessanii jalaa fixa waan ta'eef off ofirraa gootanii jechuudha. Egaa haala kanaan off ofirraa gochuudhaan itti fayyadamtanii jechuudha. Shanaffaan ammas settingii bilbila keessanii keessa osoo jirtan akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffata kan koo settingii display jettuu ni argattan. Display yoo hin argatin bakkuma search baarii kanarratti kilik gochuudhaan display jechuudhaan search gochuudhaan argachuu dandeessanii. Display yeroo jettanii barreessitan salphumatti ni argattan waan ta'eef jechuudha. Display jettanii yeroo barreessitan salphumatti haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. So settingiin bilbila irraa bilbila garaagarummaa qaba waan ta'eef display kan jettu search gochuudhaan argachuu dandeessanii. Display kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan keessan seentan. Asirratti baatirii bilbila keessanii akka isin jalaa finne kan godhan keessaa tokkoffaa fi murteessaan isa kanadha. Akka brightness kana xiqqeessuu fi guddisuu. Kana yoo guddiftan baatirii bilbila keessanii more fayyadama, baay'ee fayyadama. Isa kana yoo hir'iftan immoo salphumatti sadarkaadhaan fayyadama. Ija keessanis ni miidha waan ta'eef isa kana asirra dhuftanii adjust godhachuudhaan baatirii bilbila keessanii qusachuudhaaf illee isin qarqara. Akkanumallee inni bilbila keessanii akka ija keessanii isin jalaa hin miine illee isin qarqara waan ta'eef as dhuftanii adjust godhatanii xiqqeessuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan. Inni biraa immoo dhaggeeffata kon inni murteessaan asumarratti dark mode settings kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo turn on as still kan jedhu kanarratti akka on ka taatu jira ishee kana on godhatan. Ergasii haala kanaan isin dhufa akkuma asirratti argattan sunset to sunrise kan jettu kanarra godhatan jechuudha. Kanarra godhachuun kan isin qarqaaruuf galgala iskiriiniin bilbila keessanii haala kanaan akka gurraacha'uuf isin fayyada. Guyyaa immoo
haala kanaan akka ifuuf amma fakkeenyaaf kun ni ifa miti haala kanaan ni ifa galgala yoo ga'e immoo sa'aatii 12 yoo ga'e jechuudha galgala garamitti jijjiirama jechuudha gara gurraachaatti jijjiirama haala kanaan gara gurraachaatti jijjiirama kanas gochuudhaaf immoo settingii kana irra kilik gochuudhaan isa on godhatanii ergasii immoo sunset to sunrise irra godhatan jechuudha kana jechuun baatirii bilbila keessanii isiniif qusata sababni isaas gara gurraachaatti jijjiirama halkan yeroo ta'u jechuudha baatirii bilbila keessanii isiniif qusata kana qofa miti ija keessanillee akka isin jala hin miidhamne isiniif tajaajila waan ta'eef itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada dabalataan immoo baatirii bilbila keessanii qusachuudhaaf settingiin isin sirreeffachuu qabdan yookaan wanti isin gochuu qabdan asirratti dhaggeeffattoota koo bilbila keessan irratti akkuma amma asirratti argartan sarara sadiitu argama bilbila tokko irratti bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba wanti kun asirratti yeroo kilik gootan akkuma amma asirratti argartan appoonni isin kanaan dura itti fayyadamaa turtan hundi isaanii background irratti access godhu isaan kunniin hundi isaanii yoo fakkeenyaaf background irratti hojjechaa jiru jechuudha tokkoon isaanii asirratti hojjechaa jiru jechuun immoo background irratti hojjetaa jiran jechuun baatiriitti fayyadamaa jiru baatirii bilbila keessanii isin jalaa fixu jechuudha so kunniin akka yeroo irratti yeroo appoota itti fayyadamtanii keessaa baatan yeroo hundayyuu appoota kanneen bilbila keessan irraa cufuu qabdan sarara kilik yeroo gootan background irratti hojjechuu isaanii asirratti ilaalaadha appoonni kun hundumtuu background irratti hojjetaa jiru akkuma asirratti argaatan isa kanallee yoo keessa seenu background irratti hojjechaa ture hundi isaaniiyyuu hojjechaa jiranii jechuudha isaan kanneen hundayyuu ofirraa cufuu yoo barbaadan closed all ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ofirraa cuftan appoota bilbila tokko irratti immoo asirratti gubbaa kanarratti jechuudha bakka kanarratti appoota hunda irrattiyyuu bakka kanarratti mallattoo exit argama yookaan exit gootanii ittiin balleessitantu argama isheerra kilik gochuudhaan ofirraa balleessitan appoota hundayyuu appoonni akka kan kootti kan isinii dhufe immoo closed all ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan haala kanaan duwwaa gootu fakkeenyaaf amma waa tokko hin jiran akkuma asirratti argatan sarara sadii kanarratti yeroo kilik godhu appoonni ani itti fayyadame hundumtuu hin jiru no recently used apps itti fayyadamtan tokkollee hin jiru isiniin jedha jechuudha egaa haala kanaan appoonni hundumtuu background irratti access gochuudhaan baatirii bilbila kan kooti akka jala hin fixne gochuu ni danda'a jechuudha egaa wantoota annan isinitti agarsiise settingiiwwan shanan kanneen itti fayyadamuudhaan baatirii bilbila keessanii qusachuu dandeessanii itti fayyadamaadha barnoonni kan kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube channel kanaaf haaraa ta'an subscribe godhaa video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadhaa yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa